السلام عليكم هردفتوتا كينيا ميواي فاطمة في فلافيوس تقولين هادو بنو سينان نساني غرد متوان ديهاتي فكاتا سينان نساني غوتو متي كرتني هفا كان إلالتيسي أدو مالي غيوتا رفن كيسة تمالتنو إيغتا جرا تاتي ون مهينا من سيفني إيغا جرو مي أمو مسينيتي هايمنو أكوما بيكمو أكچوران فاطمة دوغاوا إيسا إرغا برتبودا أني نسيني چابي فاطمة سبب كان الراكو أودان يجيد المشينشا أكا إسي فودوف إرغتي إرتي akka duudhaa fi orhan bee hayyama Faaximaa fi Yigiit erga argateen booda cidha isaanii beeksiseeti jira. Kanaafidha Faaximaa fi Yigiit harka orhan bee dhungachaa kan mul'atan. Haa ta'u malee gaa'illi isaanii hanga ammatti hin taane ni fuudhamoo hin fuudhan waa'ee isaanii isinitti himna. Garuu jalqaba waa'ee Filaaviyoos xiqqoo haa dubbannu. Akkuma isin hundi beektan Filaaviyoos eenyummaa isaa isa dhugaa barbaadaa jira. Kanuma gidduutti Faaximaan abbaa manaa barbaadaa jirti. Sodaa isa waliin qabsaa'aa jira. Boodarra Filaaviyoos dhugaa yoo hubatellee aruzni suninto ammas ni ta'a kanaafidha Filaaviyoos daandii biraa kan filatu. Eeyyeen Filaaviyoos cidha kana ni dhaaba. Wanti ta'uuf deemu Filaaviyoos yeroo sirna cidhaa Faaximaa fudhatee yookaan isii butee ni deeman. Akkasitti seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyoos nama hundaaf ifa gochuuf ni ta'a. Haa ta'u malee gaa'illi Faaximaa fi Yigiit gatii kamiinuu akka hin taane ifa haa goonu yookaan ifa ta'a. Sirrumayyuu hunda dura Yigiit guyyoota itti aanan keessatti ni wareegama yookaan sheedee ta'a. Mangoolotaan ni ajjeefama. Sana booda sheenshaa nama Yigiit isaatiif haluu ba'uudhaaf orhan beeyfaa guutumatti isaan ni deeggara. Yeroo muraasa boodas ni wareegama. Faaximaa fi Filaaviyoos sana irratti yeroo ka'u jalqabe eenyummaan dhugaa Filaaviyoos ni mul'ata. Mul'anni kun kan Turkiiti. Karaa nama gosa isaanii sirriitti beeku kamiinuu dhufuu danda'a. Asitti Asfoorjaan Faaximaa fi Filaaviyoos irratti shakkii tokko tokko akka qabnus kaasuu qabna. Waa'ee mallattoo seefii irratti argamu gaafii yeroo gaafatan ibsi fuula isii jijjiiramee jira. Maalmaafuu eenyulleen karaa eenyuyyuu yoo ta'e kutaa itti aanu keessatti Filaaviyoos maatii Tatar Muslima keessa akka dhufe ni bara. Sheek Muusaa seenaa kana keessatti ni hirmaata. Yeroo dhiyootti Filaaviyoosii fi Sheek Muusaa wal arguu isaanii ni argina. Sana boodas gaa'illi Faaximaa fi Filaaviyoos wajjin qabdu ni agarsiifama. Kun barbaachisaa waan ta'eef yeroo ammaa kana filima wal duraa duubaa kun baay'ina seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyoos irratti kan hundaa'edha. Yoo kunis seeraan hin xumuramne ta'e filimni wal duraa duubaa kun hin daawwatamu. Daawwattoonni Kurulus Orhan irraa ni fagaatu. Waa'ee Faaximaa fi Filaaviyoos filima Kurulus Orhan keessatti daawwachaa jirtu koomantii irratti nu barreessi. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti isin himnee turre kun xiinxala keenya kan arraati ture. Xiinxala keenya kan guyyaa arraa akkamiin daawwattan koomantii irratti nu barreessuu hin dagatina. Viidiyoo keenya kan arraa laayik akka gootan abdii isin irraa qabna. Viidiyoo biraa kan akkanaa qabannee haga walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.